safaadhaan nurratti kaateetti. Obsine ergaadhaan dhabneeti kaanetti cabsinaa Puutiinii wajjini. Gaafanii toora amma dhuguma sin keessaa namni mana haa mormaafni. Amma maaltu eseete amma kaleessa ka'eetananii qeebbataa kana tokko naqi. Jabboota kun oddoo. Suhum biligre. Ura. Namni bichuu wal baafatee yeroodhaaf walii dhaabata. Anu arjaa akka keenaa garree garaan koosuma yaadata. Nagaa fi haraaree jaallu waaqessin faawwata kam jirtu hordoftoonni saarontu biyya keessaa fi biyyaata kam nagaadhaa fayyaadha. Ashama harka fuunee hordoftoonni amantaa bira guyyaa irraa kan ammoo jechuudha viidiyoo reakshinii yookiis immoo viidiyoo nama barsiisu isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Viidiyoo kanarraa qalbii keessan bantanii yoo dhaggeeffattanii waa barattu jechuudha. Hundi isaayyuu gara itti hiikkattan jechuudha. Anaaf garuu barumsa guddaa dabarseera. Kanaaf iyyuu ani immoo irratti reaction godhee jechuudha. Akkuma irraa fayyadame namoonni lama sadii yoo fayyadame nam tokkitti keessa jechi tokko yoo fayyadame yookiis immoo tokko gaariidha yoo fudhate anaaf gaariidha yookiis bu'a qabeessa jedhee isinii fidee dhufee jira jechuudha. Innis immoo bifa komeediidha jechuudha. Kolfaa akkasuma immoo jechicha yookiis immoo ergaachi keessaa maal jedhaati hubadhaa itti bohaaraan isiniin jechuu barbaada. Isa dursa garuu like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Warroonni haaratatan akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share gochuu dandeessu. Channel entertainmentidha. Gosta korottu hundaa'u. Kanaaf iyyuu gaafii barbaadan saanduqa koomentiitti barreessuu dandeessu yookiis immoo koomentii jala kaa'uu dandeessu. Isiniif deebisuudhaaf qophiidha isiniin jedha. Kanumaaf iyyuu gara viidiyootiin isin dabarsa jechuudha. Viidiyoo sana as na cinatti ilaalaa deemtu jechuudha. Viidiyoo sana reakshinii isiniin jedha. Viidiyoo sana na cinatti ilaalaa deemtu irraa barattu itti bohaartu. Jalqabarra garuu namni eebbaan sagantaa tokko jalqaba waan ta'eef eebbaan isin jalqaba jechuudha yookiis immoo viidiyoo eebbaan isin fida. Tole siyaatu waan siyaa eebbisu keekii urgaa dibii urgaa horii hortuu rabbi siyaa eebbisu akka kiyaa mi'aawu qeen kiyaa mi'aawu kalli kiyaa urgaa qeen kiyaa urgaa goonni godhummi kiyaa urgaa qabeen kiyaa urgaa maasaroon kiyaa urgaa eebbifamee yaadata. Tole siyaatu waan siyaa eebbisu keekii urgaa dibii urgaa horii hortuu rabbi siyaa eebbisu akka kiyaa mi'aawu qeen kiyaa mi'aawu kalli kiyaa urgaa qeen kiyaa urgaa goonni godhummi kiyaa urgaa qabeen kiyaa urgaa maasaroon kiyaa urgaa eebbifamee yaadata. Egaa viidiyoo kanarraa argitaniitu akkatti asirraa waan hubattan jechuudha. Isiniif iyyuu ni gala. Jaarsi ofii yookiis immoo abbaan manaa ofii yoo nama eebbisee akka isaati jechuudha. Kanaaf iyyuu abbaa manaa si eebbisu malee si abaaru. Abbaa manaa jaala dhugaa si malee yeroodhaaf sitti fayyadame si gatu rabbi sitti hin qabeensin jechuu barbaada. Kan fuutanii yookiis immoo heerumtanii jirtan immoo abbaa manaa keessa isiniif qajeelchu haadha manaa keessan immoo isiniif qajeelchu isin jechuu barbaada. Barumsa guddaadha koomedii kanarraa jechuudha. Akkatti kufaltan immoo abdii guutuu qabachuudha. Ammas gara isatti aanutan isin dabarsa jechuudha. Amma keessuma dubbii barammaa gada argitee gaafa yaadaan laaltu ijoollee si'adaa kanan jedhan baay'ee si dhibaa gaafanii toora ammaa dhuguma sin keessaa namni mana haa mormaafni. Amma maaltu eseete amma kaleessa ka'eetananii qeebbataa kana tokko naqi. Jabboota kun oddoo kanaa midhaan ciree naan jedha. Amma gaafa jabboonni midhaan jette maal godha amma mucaadhaan deebise dheetti bisila. Amma gurbaa buloo gurra qabatee man duuba dhaannaa. Eewwan baay'een tuti. Amma ka'eeti harree tokko tolaa keedha maqeedhaa kun oobdii kiyamna. Inna viidiyoo kanarraa jechuudha waa tokko hubattanii jirtu jedhee isin yaada. Dhugaa nama kufalchiisa. Ay maalan dhugaa silaa isa akkuma satta sharba godhaaf garuu bunni sharba qedee dhugama yookiis immoo
qoonqoon akkasin carrafataa jiru nan beeka jechuudha. Warroonni suusii bunaa qabdanii warri hin qabne immoo akka irraa qabamtan jechuudha. Dubbiin bara ammaa yookiis immoo haala ammaa walii ishee namaa hin galtole. Inni illee waa meeqa tuttuqeedha. Abbaa galuuf ni galtii barnoota illee qabdii nama bohaarsiti jechuudha. Akka nama sarrachi godhee yookiis immoo jira horii yeroo tokko fakkeenyaaf yeroo maal jedhama atalaa jedhama jechuudha. Kan farsoon irraa bahee yeroo horii tokko shabarra godhee fida jechuudha. Kanaafuu akka kanatti illee buna dhugee yeroo dhuge siin kofalchiisee jira. Akkasumas barumsa qaba jechuudha. Diiteelii isaa dhugaadha nama hubatee fi haala nuti keessa jirruu fi wanti amma nuti keessa jirru yoo bukkee qabnee ilaalla jechuudha. Barnoota guddaa dabarseera. Waliinsaa namaaf hin galu jechuudha. Waan xiqqishuudha. Kan isis qotamu kan achis qotamu kan achis qotamu asis qotamu jechuudha. Kanaafiyyuu barnoota guddaadha jedheeni yaada jechuudha. Viidiyoon kuni dhugumatti barnoota qaba isin jechuu barbaada. Qasumarraan akka irraa hubataa jirtan akka itti bohaartanis abdiin qaba. Gara viidiyoo lammataatti isin dabarsan malee jechuudha. اسمهم بيليغري ورا 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 بوتين 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 بلال من بوتين هو 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 شواتي علتي تعدرا برتي أورومو لنجيتي إنيوت باتي بدا دندتين كي أدا أمريكان قدو بداتو بياتي غروئينا فدان رتي كاتتي obsine obsine ergada damneti kaneti chapsina putini wajini wajini kuti akam ndamti tayna gefaddu wajala gaggashiti barechi tayna gefadda tole tole amma taiga bani me bodde safe bodde hojjetta amma saampilii masaa dhaggeeffadhe fudheen baa poostiin godha saampilii masaan jalaati maali hojjeta اسمهم بليغري ورا ورا بوتين بوتين Ba beranu aja tak ulah kena. Itu cerita. Jaba, Rabbi si Jaba. Jaba bela Jaba dengan nurut kami. Jaba tu penuh lapisi. Awak ada basi. Tolawal delisi. Kursi kan aku tu kursi ni bapa. Nama tiga kursi ni cina tu. Kodi barnoota qabudha. Jalqabaa kaastanii hanga ammaatti warroonni hordofaa turtanii barnoota guddaa akka irraa fudhattanii yookiis irraa fayyadamtan abdii guutuu qaba jechuudha. Sababiin isaayyuu akka qoosaattidha. Yeroo xiqqishuu yookiis immoo daqiiqaa murtaa'e keessatti ergaawwan guddaa dabarsa. Nama kofalchiisa, nama bohaarsa, dhaamsa qaba, ergaas qaba jechuudha. Namoonni jalqabaa kaastanii hanga ammaatti dhaggeeffataa dhuftan jechuudha. Ittis kofaltanii irraas barattaniitu jechuudha. Sababiin isaayyuu eebbas, kolfas, barumsas of keessaa qaba jechuudha. Koomediin kun jechuudha. Akkasuma viidiyoo riyakshinii viidiyoo nama kofalchiisuu fi akkasumas viidiyoo nama tottolan akka isiniif hojjetamu yoo barbaadan koomentiitti barreessaa. Garuu waa tokko isinitti himu. Viidiyoo namaa maaliif tuqxanii koomentii barreessitu? Kun anaaf gaaffii jireenya kiyya keessaati. Sababiin isaayyuu dirqama akkati dhuftee koomentii naa barreessituuf ani mataan koo hin barbaadu. Viidiyoo koo fi guddina koorra akkati teessus hin barbaadu. Daawwachuun siif hin ta'u yookiis immoo sitti hin tolu yoo ta'e achumarraan darbii erga dhufte immoo naaf daawwadhu. Erga daawwatte immoo gadna jalaa hin tuqini. Aarsatti kaffalee yeroo itti kaffalee kan hojjedhu obbolaan kiyya kan biraanis immoo jechuudha. Akkasuma aarsatti kaffalanii yeroo qaban irraa hataniitu kan isaanii kana raawwatan yookiis viidiyoo kana hojjetan jechuudha. Viidiyoo tokkitti hojjechuu didii gochuuf sa'aatii meeqa kana fudhatu bu'aa bahiiwwan hedduu keessa akka darbu hundumti keenya hin beekna waan ta'eef
waliin kuffimnu gadis waliin qabnu wal bukkee dhabannu walaa jabeessu sababa akkas jedheef immoo yeroo baay'ee ni argina yookiis mana keessatti argitanii ta'uu mala ani ofii koratu waan argee jira jechuudha namoonni koomentii na barreessan sekendii dhaabbatanii lama yoo baay'ate sanarraa kana fe garuu sekendii 5 sekendii 6 daqiiqaa tokko akkana sana gaditti kan isaan koomentii na barreessanii sanas immoo viidiyoo kiyya akkuma obboleessi keenya barsiisetti jechuudha gari tuqee gaafa viidiyoo laalu jechuudha view achuma dhufee fi akkasumas namoota achirratti koomentis ta'e dabalatee yeroo calculate godhee lafa godhu jechuudha sekendii daqiiqaa xiqqeeshuudha jechuudha kanaaf iyyuu an dhaamsa siniif qabu keessaa an rakkoon qaba akka kootti garuu waliin cabsinu wal gadi hin qabnu walaa guddifnu viidiyoo waliif daawwannu dirqama akkaawuntii 5 jaarsoon tan akkaawuntii tokkittiin lafa keessaa achi dibraa deebite iyyuu gahaadha isiniin jechuu barbaada kun immoo wal guddisuuf tokkummaa malee an isinirraa komee qabaadhee miti itti fufaan isiniin jechuu barbaada hamma yoo nakatti waan wajjin turrataniif immoo giddaa galatooma an kan si wajjin ture Saaromtuu Birraa waan hordoftaniif guddaa galatooma like subscribe share godha yoo isinitti tolle immoo karaan banaa